ilteedhinna toltuu waan ni dhagayi toltuu gadaan dhagayi gadaan wajjin dhagayi guddaanaa dhagayi xiqqaanaa dhagayi afaan wanna beessisi beekumsa nuu dabarsi biyya naa dhagayi qeerroo naa dhagayi qeerrittii naa dhagayi gadaan nu moosisi mootee lafaan gayi biyyaa naa dhagayi afaan wanna beessisi galanni haa ga'u kadhiira narraa wayyaanee narraa kufifte ammallee haa kuftu hidda nutti hin godhatini Oromoo biifaa ta'i kara waraanaa ta'i biftuu gonamaa ta'i ariitu dhaqqabi dheettu jalaa ba'i kan jedhe haganaa ka rabbi jedhe hagana haa ta'u toltu Oromoo keenya tokkocha taasisi afaan tokko haa ta'u walaa beeku haa guddatu haa mul'atu. Jaallatamaa Jawaar Mahaammadiif sagantaa asitti argamu keessanii maqaa koo fi maqaa bulchiinsi magaalaatiin isin guddaa galateeffachuu barbaada. Guyyaa har'aa guyyaa seenaa qabeessaati. Oromoon gaafa qabsaa'u gaafa diinni itti dhufu eeboo fi gaachana qabatee ba'a. Gaafa immoo nageenyi dhufu keessayyuu uummata Arsii aannanii fi marqaa qabbanaa garaa nama qabbaneessa. Kana waan ta'eef har'as magaalli keenya bifa ho'inaa qabuutiin jaalleewwan kabajamaa Jawaarii fi jila isaa magaala keenya keessatti haala dammaqinaan waan simanneef hunda keenyaa baga gammannee jechuun barbaada. Waan hedduu jedhame waan hedduus ni beekna nuti ilmaan Oromoo maaliif tokko hin taane maaliif walii mormina tokkummaa yaa ilmaani Oromoo tokkummaani humna tokkummaa yaa ilmaani Oromoo tokkummaa tokkummaani humna tokkummaa. Sanyii leenjisoo diigaa gootota nadii gammadaa baga injifannoo waliin deebiin keerroo jirra caccabsi deebii bakka isaan deebii deebii liqii galchi deebii liqii galchi deebii Kero, malu dia turaya tui. Motuman simpan ibu tajari ni. Mumne salu bisa ni. Sangi sangka jadi ni. Absi ni kotor kita bang ni. Amat tu bisa sangka jadi ni. Para malas tinggal Cinemi. Bisa macam tu. Kero. Ada kero ni. Alesa bukan majeti. Orang mana bisa buat ni? Orang mana tak kumangka buat ni? Kau tanya agar sini ni. Ini mana agar
mootummaa keenya ibsuudhaan warra hogganoota keenya hoggaa gararraa jallatan gorsaa hoggaa dadhaban jajjabeessaa hoggaa badii balleessan adabachaa deemuu qabna malee mootummaa laaffisuu qabna. Haala amma jiru keessatti yeroo noosalla wal geenyetti filmii gurra bu'aafne magaalatti wal keessatti hogganoota keenya daata dubbiifti. Itti dhiiraalee haga feete walaageessu haga feete haadhaatattu yakkamtoonni akka Geetaachoo Asaffaa Teenan harkatti galee Teenan harkatti galee saayintaan itti cufamuu waan hin haga feete dhindhiitattu malee haga feete banti malee amma booda ammoon wargaa hin ta'u. Haga feete ciniinfatti haga feete falfalti malee amma booda Oromiyaa irratti abbaan abbaa haqaa qofa. Haga feete maallaqa fiiffisiti malee haga feete haattuu nu keessaa bitatti malee tokkummaa Oromoo tuquu hin dandeessu. Dandeessi? Dandeessi? Tokkummaan Oromoo akkuma kaleessa isaan nurraa hurgufee lafaaneetti har'a nu qofa osoo ta'in uummata Tigraayillee hattoota kana jalaa bilisummaa baasuuf ta'a. Akkasii miti? Uummanni obboleeyyan keenya kan Tigraay waa'ee hattoota ta'ee itti bu'uu hin danda'u hin qabus. Hattoonni kun kaleessa maqaa isaaniitiin nu cunqursaa turanii kaleessa maqaa isaaniitiin nu ajjeesaa turanii har'a immoo kadhata Awurooppaa kaa'anii ofii magaalatti dhokataa jiru. Kanaaf hattoonni kun akkaataan itti nu cabsuu barbaadan tokkummaa keenya laaffisuu qofa osoo hin taane sabaaf sablammootaan walitti nu buusuun. Sabaaf sablammoonni biyya keenya dur maal jedhanii mootummaa adda addaa Oromoo yoo bilisoome isin bita Oromoo yoo bilisoome biyyaa isin baas jedhanii hijiban. Nu uummata biyyaa nama baasu. Nu uummata saba biraa tuqu. Nu bilisoo kan qabsoofne bilisummaa keenya walqixxummaa saboota hundaati. Bakka si miti. Qeerroon Oromoo gaachana federaalitiin walqixxummaa sabootaati miti. Hattuu akki itti moonu akki qaanyeessinu saboota wajjin jirru wajjin jaalalaa cimsuun ofitti qabuudhaan tokkummaa saboota wajjin qabnu cimsee sirna federaalaa kana cimsuudhaan akkasii miti. Waadaan agara geeroo saba isin bira jiru hunda ofitti qabadhaa kunuunsa yoo isaan fakkaatanii isin tuqanillee irraa garaagaraa malee hin tuqina. Akka barbaadamu kaleessa Oromoo waliin danda'u jira. Har'a immoo Oromoon saba biraatiin wal danda'ee jiraatu kan jedhu ola hamaa wafaa jiraniif qabsoon teenya akkuma Oromiyaa bilisa baaftee Itoophiyaa bilisa baaftee Eertiraa humna ga'e itti buutetti Oromiyaa keessatti Itoophiyaa keessatti tokkummaan sabootaa walqixxummaa sabootaa jaalalli sabootaa akka nu rakkale. Akkuma reefu deemti saba asallaa nu keessa jiruuniisitti obboleeyyan keenya magaalaa jirullee kanaa bilisa baafna. Akkasii miti. Akkasii miti. Kanaaf yeroo amma jiru kana keessatti akkaamni bifa adda addaatiin dubbatamu tokkummaa keenya cimsuudhaan mootummaa keenya bira dhaabachuudhaan jaarmaata siyaasaa keenya tokko gochuudhaan gara fuulduraatti deemna. Akkasii miti. Wayyaanee addunyaanu hin buutu jette waggaa 4 keessatti kan lafaan dhoofne tokkummaadhaan miti. Bilisummaa tana tursiisuu barbaannami. Sirna dimokiraasii ijaaruu barbaannami. Tokkummaa keenya cimsuu qabna. Komii qabnu hunda wal dhaggeeffachaa, walii obsaa, wal hubachaa deemuu nu barbaachisa. Kanarratti akkuma waggoota dabre keessatti nan qaanfachiisin qeerroon keenya gara fuuldurallee nu qaanfachiisu. Nummoo hayyoonnis hogganoonnis bifa adda addaatiin waliin mari'achaa jirra. Akkuma dhiyoo kana agartan tokkummaan dhaabbilee keenyaatis hundi isaanii mootummaa bira dhaabbatanii wal dhaggeeffachaa deemuudhaaf walii galteerra gahanii jiranii. Hunda caalaa isin gaafa warra nigdi chirichaarootiin isin deemu diddan tokkummaan keenya daran cimaa.
qeerroo Arsii uummata keenya hedduu galatoomaa har'as borus injifannoo uummata Oromooti. Arsii biyya aadaaf gadaa, biyya quufaa gabbinaa, biyya nagaa, biyya waaqnillee itti araarame. Waan isin har'a gootan waaqnillee isin duukaan jira jechuudhaaf hurriidhaan gadi bu'e har'a. Biyya jaalalaati miti, biyya xiiqiitis balaa meeqatti aggaamame, miidhaa meeqatti irra ga'e, hin jilbeeffanne. Hamma ammaatti waan argannes kanuma keenya, kan nurra hafes kanuma keenya. Hamma argannutti irraan deebinu